Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa godina Baashaggar aanota adda addaa keessatti fudhatu jabeessee jira. Haala kanaanis woboon zoonii Arsadee dheengadda fulbaana 11 2024 galgala sa'a 10 hanga saayitii 1:30 tarkaanfii laalessaa aanaa Booraa fi Dugdaa keessatti fudhatee jira. Aanaa Booraa magaalaa Ombollee fi aanaa Dugdaa ganda Afaaraasaa iddoo magaalaa Olonkomii jedhamtutti tarkaanfii laalessaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Mooraa diinaa bakkoota lamaan irratti baasuqaa fayyadamuun mooraa ishee waliin kan barbadeesse yoo ta'u hanga Adaamaa Bishooftuu fi Finfinneetti bilchiginnaan raafamaa keessa seenee jira. Tarkaanfii aanaa Booraa magaalaa Ombolleetti meeshaa RPG fudhateen loltoota 28 battalatti ajjeesuun 35 ol madeessu. Loltoonni bilchiginnaa har'a konkolaataa hedduun dhaquun reeffa kaafattee bo'aa awwaaluun barameera. Aanaa Dugdaa ganda Afaaraasaa keessatti mooraa diinaa barbadeessuun du'aaf madoon hedduu adabee jira. Woboon tarkaanfii isaa itti fufuun zooniin kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Dongoo keessatti tarkaanfii dheengadda fulbaana 11 waaree booda saayitii 10 irratti fudhateen waraana riphee lolaa 3 ajjeesuun 2 madeesseera. Ilmaan Oromoo magaalaa Shaashamannee waggootaaf manidha bilchiginnaa keessa dararamaa jiraachuu har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalawuu Maammuuti waan qindeeffatti qaba. Empire Habashootaa itti fufsiisuuf jecha humna waraanaatiin kan tiksaa jiru murni bilchiginnaa imaammata sabboonummaa Oromummaa dhabamsiisuu jedhan baasuun yeroo aangoo qabatee kaasee hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffachuun kuma dhibbootaan manneen hidhaa adda addaatti waggootaaf hidhamuun gaaffii seeraa tokko malee hiraarfamaa jiru. Humni ittisaa Empireetti afaan qawwee saba irraa dhalatanitti galagalchuun sabicha cafaqanii bulchuuf jecha namoota hirmaannaa siyaasaa kamirraa walaba ta'an maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu seelii waraana bilisummaa Oromootii fi eeruu laattuuf jedhuun godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti namoonni hedduun qabamuun waggootaaf waajjira poolisii keessatti darbatamanii akka jiran beekameera. Mana hidhaa waajjira poolisii kutaa magaalaa Allachee keessatti namoonni ji'oota afuriitii hanga waggaa tokkoof walakkaa ol hidhamanii jiran maqaan isaanii danuu yoo ta'u kanneen maqaan isaanii nu ga'e muraasni Abdullayyii Tibbeessoo Abbaa Ijoollee Afurii, Guutaa Tashittaa, Galatuu Tashittee, Tamaam Muusaa ganda duwwaa tokko irraa fi Kamaal Shuunkaa ganda duwwaa tokko irraa qabamuun baatii dheeraaf hidhamanii dararamaa jiru. Kana malees namoonni yakka tokko malee hidhaatti darbatamanii jiran kunneen maallaqa guddaa qarshii 50 hanga 100tti gaafatamaa kan jiran yoo ta'u hanga maallaqa gaafatamtan ofirraa kaffaltanitti as keessaa hin baatan as keessatti tortortu jechuun doorsisaa akka jiran namoonni quba qaban Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo haala Arxummaa Fursee sababa roobaan daandiin konkolaataa guddichi ciccitee jiraattonni rakkachaa jiraachuun barame. Jaalii rangameessa bal'inni isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessi. Murni rakkoo hawaasaaf dursa hin laanne bilchiginnaa yeroo adda addaatti akkuma amala isaatii uummata goyyomsuun maqaa daandii isiniif tolchinaa fi ibsaa galchina jedhuun hawaasarraa maallaqa guurrachaa kan turanii fi yeroo ammaasitti jiran yoo ta'u garuu qarshiin maqaa daandii fi ibsaa galchinaan guuramu kun uummatichaaf bu'aarra oolaa jira osoo hin taane ergamtoonni bilchiginnaa kun walii isaanii gidduutti qoqqooddachuun faayidaa dhuunfaa isaaniirra oolfatanii hawaasicha ammoo rakkoo bu'uuraalee misoomaaf akka saaxilaman godhaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee seensa magaalaa Caffaa Roobiit bakka addaa Qaraaruu jedhamuun beekamutti daandiin guddichi gara magaalaa Sanbatee deemu sababa roobaan dhoqqaa'uu fi ciccituun konkolaataan keessa darbuuf hedduu rakkachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni jedhanitti qaama dhimmi ilaallatuun maqaa daandii sirreessinaan hulaa keenyarra deemtanii qarshii nurraa guurtu kan hin qabneen illee liqeeffadhaa nuti isinumaaf jenneeti jettanii funaannachaa turtan meerre wanti nuuf sirreessitan jedhanii gaafatanis gareen saamtotaa bilchiginnaa kun hojii isaanii waan beekaniif hawaasa kanaaf deebii tokko osoo hin kennin callisanii ija tuffiin akka qoosaatti ilaalaa turuu isaanii dabaluun ibsaniiru. Ergamtoonni bilchiginnaa yeroo hawaasni Oromoo rakkoolee isaan irraan ga'aniin gidiraa hamtuudhaan dhamaa jiru kanatti karaa dabballootaa fi miidiyaa isaanii gadi ba'anii akka waan Empireetti keessa nagaa malee rakkoon hin jirre keessattuu uummanni Oromoo bulchiinsa isaanii jalatti nagaa argatee jiru fakkeessuun soba dhugaa irraa fagoo ta'e yeroo hololantu argama. Godilli Xarargaanaaf root loltoonni faashisti PP jiraattota irratti ajjeecha suukaneessa raawwatan jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffatu qaba. Akka ani si bulchetti bulii kana hin gootu taanaan akkas taata
akkasiin si godhaa fi doorsisa hammeessuu fi shororkeessuu bira darbee lubbuu qaalii bakka bu'aa hin qabne balleessaa oolu. Haaluma kanaan godina lixaa Harargee aanaa birootti loltoonni faashistii PP jiraattota irratti ajjeechaa suukanneessaa ta'e raawwatan. Fulbaana 10/2024 aanaa biroo Araddaa Gaaddisaa jedhamurraa nama maqaan isaa Hasanoo jedhamu milishaan PP tokko caasaa gandaa Araawwaa itti hin qubsiifna jechuun qarshii 60 akka kaffaluuf dirqamsiisan kaffaluu waan dideef rasaasaan mataarra rukutee battalumatti lubbuun isaa darbuu jiraattonni Araddichaa himan. Aanicha keessaa ergamtoonni bilchiginnaa maqaa caasaa gandaa Araawwaaf jechuun qarshii 60 hawaasarraa guuraa kan jiran yoo ta'u sababa qarshii 60 qofa kaffaluu dadhabe qofaaf yakkamuun ajjeefamuu isaa jiraattonni Araddichaa raata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Wallaggaa Billoo Boosheerra miseensi raayyaa Simpaaritii tokko qawwee fidhannoo isa qabachuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkennate. Jaalirbu dhugaa bal'inni isaa akka nutti isiniif dhiyeesse. Loltootni PP fedhii isaanii malee teessuma siyaasaa Koloneel Abiy Ahmed akka tiksaniif bakkoota adda addaa irraa dirqamaan qabamuun turtii yeroo gabaabaa leenjii erga fudhataniin booda wayita dirqamanii bobbaafaman akkaataa isaaniif mijateen sirnicha ganuun baduu itti fufanii jiru. Bifuma kanaan miseensi raayyaa ittisa Impaayirettii tokko godina Baha Wallaggaa aanaa Billoo Boshee irraa hidhannoo guutuun wabootti harka kennatee jira. Aanaa Billoo Boshee ganda Galaa Gurree mooraa waraana bilchiginnaa bakka addaa Jimaatee jedhamutti argamu irraa dheengadda gaafa fulbaana 10/2024 miseensi raayyaa ittisa Impaayirettii sabaan Oromoo ta'e tokko meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa turkii 2 boombii F1 3 fi rasaasa kilaashii 340 qabachuun waboo onicha keessa socho'utti harka kennatee kan jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin simannaa ho'aa taasisee fi jiraachuu hoogganni waboo aanichaa raata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka loltuun kun jedhettis mooraan isaanii guyyaa irraa guyyaatti diigamaa akka jiruu fi walqoqqoodiinsi sanyummaa daraan isaan gidduutti jabaachuun sanyummaan walqoodanii walii isaanii akka ajjeesaa jiran dubbata. Dhumarrattis miseensi waraana bilchiginnaa kun beekees ta'u osoo hin beekin wallaalummaa isaatiin uummata Oromoo afaan qawween dararaa ture dhiifama gaafachuun hiriyoota isaa mooraa diinaatti hafanii lola isaan hin ilaallannetti hirmaataa jiraniif dafaa yeroon meeshaa keessan qabadhaa gara dirree haqaa kottaa jechuun dhaamsa isaa dabarseefii jira. Bulchiis magaal Shaggar Sitii kutaa magaal Burraayyuu milishoonni gaachan sirna jedhaman manneen jiraattota deemuun maallaqa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaala qaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Gochi hamminaa, dabni namummaa, sarbamiinsi, ilaalcha gadaantummaa fi gochoota suukanneessaan guutummaa Oromiyaatti raawwachaa jiru haalaan erga jabaatee uummanni jireenya ulfaataa keessummeessaa jiraachuu dubbatu. Haaluma kanaan bulchiinsa Shaggar Sitii kutaa magaalaa Buraayyuutti guyyoota 5 darbanii kaasee milishoonni gaachana sirnaa jedhaman murna faashistii PP'n gandoota hundatti bobbaafamuun manneen jiraattotaa irra deemanii dirqamaan tokko tokkoon abbootii warraa irraa qarshii 500 fuudhaa akka jiran beekameera. Namoonni maallaqa gaafataman kana maaliif kaffalla jedhanis ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhamuun yakkamanii hidhamaa akka jiran jiraattonni ifoomsaniiru. Bilchiginnaan mirgaa fi tokkummaa uummata Oromoof baay'ee kan hinaafuu akka ta'e irra deddeebiin gochoota inni Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru kan ifoomsu yoo ta'u kan bara mootummoota abbaa irree darbanii waliin adda addummaa daran hammaachuun uummatni Oromoos dhumaatii fi dararama hamaa keessummeessaa jira. Kibbilitti Shaggaraana sadiin sooddoo kaabinoonni PP walii isaanii wal jiraachuun dhaga'ame. Jaalmoo Sabaa waan qindeeffate qaba. Saamicha qabeenya hawaasaa irratti yeroo ammaa maqaa qabeenya diinaa jedhuun saamamuu fi aangoon wantoota ijoo kaabinoonni bilxiginnaa yeroo irraa gara yerootti wal dhabuun wal hidhaa fi hojii irraa wal ariisisaa jiranidha. Haaluma kanaan godina kibba lixa Shaggar aanaa sadeen sooddootti kaabinoonni PP walii isaaniitii wal hidhaa jiraachuun ibsamee jira. Gaafa fulbaana 8/2024 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo caasaa haaraa gandaa PP'n bobbaafaman uummanni fudhachuu diduu irraan ka'uun kaabinoonni PP sodaa fi yaaddoo horataniin kaabinoonni aanaa sadeen sooddoo gara mana hidhaa godinaatti wal darbatanii walii isaanii wal dararaa jiraachuu namoonni keessa beekan himan. Guyyaa dheengaddaa jechuun fulbaana 9/2024 kaabinoonni maqaan isaanii Girmaa'ee itti gaafatamaa waajjira poolisii aanichaa, Abbabaa Qorataa Yakkaa aanichaa, Wanduu Milkeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa, Tashaalaa Miidhagsaa bulchiinsa
aanichaa kan ta'ee fi kanneen biroo hedduun caasaa gandaa PP'n hojiirra oolchuuf tattaafataa jiru qonnaan bulaa dararuudha jedhanii mormuun mana hidhaa godinaatti darbatamanii dararamaa jiraachuun ibsameera. Kana malees itti gaafatamaan waajjira milishaa tokko uleedhaan kaadireen tokko caccabsuun yeroo ammaa kana jiraa fi du'a gidduu jiraachuu maddeen eeranii jiru. Ruutees kan biyya larra arganni yoo dabar pirezidaantiin Senegaal bidiruu godaantota dhaabuuf dhaadatan. Jaalnimoona Fayyisaa waan qindeeffatu qaba. Pirezidaantiin Senegaal Basiroo Diomaye Faye balaadhuma torban darbe mudate namoota 10 lakkaa'aman erga galaafatee booda kamisa kaleessa bidiruu godaantota irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadataniiru. Dilbata darbe bidiruun godaantota fe'ee ture qarqara galaana Senegaal irraa erga garagaltee booda yoo xiqqaate hanga ammaatti reeffa namoota 40 argamuu qondaaltonni himaniiru. Balaa obsa hin qabne godaansa seeraan alaa biyyattii mudate booda Senegaal gadda keessa jirti. Maatii gadda keessa jiran waliin dhaabbadhee niitoorkii godaansaa ijoollee keenya fayyadaman diiguuf waadaa gallee irra deebi'ee mirkaneessa jechuun Fayen erga bakka balaan kun itti mudate Maboyuur daawwatee booda maxxansa irratti barreessan maatii gaddii irra ga'eef gadda itti dhaga'ame ibseera. Daldaltoota namaa dargaggoota Senegaal abdii kutatan biyya alaa keessatti egeree fooyya'aa ta'e waadaa galuun haala balaa ta'etti geessuun fayyadama jedhan balaaleffataniiru. Adeemsi namoota imala kana raawwatan irratti godhamu poolisii fi waraana hirmaachisuun hojii seeraan alaa kana hundee irraa buqqisuuf akka cimu dubbataniiru. Dooniin mukaa kun godaantota seeraan alaa 100 ol magaalaa Senegaal Maboyuur irraa fe'ee osoo deemaa jiru kiiloomeetira 4 qofa erga deemtee booda liqinfamte jechuun CNN gabaaseera.